Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixataa Ebla 24 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo Ebla 16 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Shiftummaan galaanarraa kanaan daara galaana Soomaaliyaa gidduu kana mul'ate haalli sun hammaachuu in agarsiisuu jedhu aangawaan Yuunaayitid Isteets mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaati. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny har'a Adwaa keessatti yuunivarsiitii Paan Afrikaa Adwaa ijaaramuuf jiruuf dhagaa bu'uuraa kaa'anii jiru. Durataan Koongireesa Federaala Oromoo amma mana hidhaa jiran Dr. Mararaa Guddinaa har'a mana murtiitti dhiyaachuun isaanii beekamee jira. Lameenuu oduudhaa booda bal'inaan dhiyeessina. Qophiileen keenya torbanii dabaree isaanii eeggataa jiru. Ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee jechuudha. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma balleessa oduutiif gara jaallanneettaa deebinu. Shiftummaan galaanarraa dhiyeenya kana handaara galaana Soomaaliyaa irratti gaggeeffame gochichi deebi'ee hammaachuusaa hin agarsiisu jechuudhaan aangawaan Yuunaayitid Isteets ibsanii jiru. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets Jeems Maaras dilbata kaleessa Jabuutii keessatti daawwannaa gaggeessaa lafa jiranitti jeneraalli humna galaanaa Yuunaayitid Isteets Toomaas Waldhaaser kana jechuuf qophii mitii jedhu. Kana hordofne ilaaluu qabnaa jechuudhaan tuuta oduuf ibsaniiru. Aangawaan jeneraaltichi akka jedhanitti caamaaf beela kutaa sana mudateetu shiftoonni galaanarraa dhiyeenya kana dooniilee daldalaa kanneen nyaataaf zayitii fe'an 6 irratti haleellaa akka gaggeessan taasisee jedhu. Uummanni miliyoona 20 caalaan Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Naayijeeriyaa fi Yemen keessatti baatilee dhufan 6 keessatti beelaan dhumuuf kan jiran ta'uu sagantaa nyaata addunyaa beekseera. Shiftoonni galaanarraa haleellaa dhaqqabsiisan waggootii darban 5 gadi bu'uu yookiin qabbanaa'uunsaa ni yaadatama. Aangoonni Soomaaliyaa kibba dhihaa hidhattoota Al-Shabaab 4 kanneen balaa dhoo'insa geessisuun namoota 80 ta'an fixan jedhaman ajjeesanii jiru. Jarreen arfan baatii guraandhala darbe mana murtii waraanaa isa Baayidawaa jiru duratti adabi du'aa irratti muramee ture. Baayidawaan Moqdishoorraa lafa fageenya kiiloomeetira 240 irratti argamtu. Jarreen kun balaa dhoo'insaa bara darbe jechuun 2016 mana nyaataa Baayidawaa 2 keessatti walduraa duubaan dhaqqabsiisaniin murtiin himataa irratti dhiyaate dubbiin kun ifatti har'a dubbisamee jira. Kunis ragaa qabatamaaf qulqulluu ta'een waan mirkanaa'eef murtiin darbee hojiirra ooluun labsameera. Aangawoonni kutaa fi jiraattonni iddoo sanatti argaman gammachuu isaanii ibsaa turan. Jarreen arfan rasaasaan yeroo ajjeefaman. Filannoo pireezidaantummaa marsaa duraa Faransaay keessatti gaggeeffamaa jiruun kaadhimamaa yaada madaalawaa qaban Imaanuweel Maakroon safuu biyyattiitti kacichaniif baqattoota kan morman Maariin Le Pen filannoo pireezidaantummaa torban 2 booda gaggeeffamuuf darbanii jiru. Kun immoo Faransaay keessatti raafama siyaasaa guddaa uumuuf jiraa jedhu xiinxaltoonni. Waggaa tokko keessatti siyaasi Faransaay keessaa guutummaatti jijjiirameera jedhan Maakroon dilbata kaleessaa galgala eeganjifatanii booda tuuta oduuf akka ibsanitti Maariin Le Pen deeggartoota isaanii akka ibsanitti uummata Faransaay bilisoomsuuf yeroonsaa amma jedhu. Bahiin filmaataa inni dhumaa akka agarsiisutti Maakroon dhibba keessaa harka 23.8 sagalee kan argatan yoo ta'u Le Pen harka 21.5 argataniiru. Namni sagalee kennuuf bahe walumaa gala harka 79 yoo ta'u abbaan injifachuuf deema sagalee yayyabaa argachuun murteessaadha jedhameera. Kunis baatii caamsaa dhufu gaafa 7 argamuuf jira. Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa Kaabaa gidduutti muddamiinsi deebisee hammaatee jira. Kunis Kooriyaan Kaabaa guyyaa ayyaana biyyattii kabiraa kabajuuf yeroo jettu kanatti yaalii dhukaasa nukuleeraa yookaan misaayilaa ardiiwwan qaxxaamuruun darbu dhukaasuuf jirti.
guyyaa jala bultii waggaa 85ffaa kan waardiyyaan Kooriyaa Kaabaatti hundeeffame kanatti sochii dhukaasa nukuleeraa akka ta'uu fi xiinxaltoonni akka jedhanitti immoo yaaliin dhukaasaa kun gonkumaa kan hin oolle ta'uusaaf mirkaniin hin jiru jechuun akeekkachiisu. Gama kaaniin doonii waraanaa ka Jaappaan ka dugdee Kooriyaatti qajeelaa jirtu doonii waraanaa Ameerikaa waliin shaakala waraanaa jalqabdee jirti. Kooriyaan kibbaa immoo shaakala humna galaanaa kan Ameerikaa wajjin jalqabuuf har'a Waashintan waliin dubbatti. Erga Taalibaan maadhee waraanaa Afgaanistaan keessa haleelee guyyootii hanga tokko booda aangawaa waraanaa kan Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaatu loote seentota hidhachiisa oduu jedhu hin haalle. Gargaarsi kun akka kennamuuf gabaasaaleen nu dhaqqabuu itti fufanii jiru jedhu humnooti addunyaa Afgaanistaan keessa jiraniif ajajaa iddoo sanaa jiran Jeneraal Ameerikaa John Nicholson akka dubbatanitti har'a Kaabul keessatti ennaa ministiriin ittisaa kan Ameerikaa James Mattis daawwannaa hin labsamiin gaggeessaa turanitti kunis Qaataariif Jabuutii erga daawwatanii booda ta'uusaati. Raashaan iddoo hedduutti dorgommii tarsiimoo qabeessa keessa galuu filatteetti ka jedhan Mattis kunis Afgaanistaan keessatti illee ta'uu mul'ata jedhan. Raashaa waliin lafa danda'ametti furmaata gama dippiloomaasii barbaanna ta'uu baannaan garuu faallaa seera addunyaa lafa hojjetanitti akkasumas abbaa biyyummaa biyyootii lafa sarbanitti dura dhaabbanna jechuudhaan Mattis oduu gabaasotaaf ibsaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Ameerikaa fi Meksikoo gidduutti ededa lafa dheeraa dhaqqabu ijaaruu yaada dhiyeessan Deemokiraatonni biraa mormiin isa mudatee jira. Gatiin ijaarsa kanaaf oolu gaafa tilmaamamu ol fuudhamee odeeffamee jedhan Tiraamp. Ededa wal falmisiisaa ta'e kana ijaaruuf baasii maallaqaa barbaachisu kan ilaaleen Waayit Haawusiif seera tumtoonni gidduutti dhiyaatee jira. Oduun keenya kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kan yeroo ammaa mana hidhaa jiran dura ta'an Koongireesa Federaala Oromoof ittaana dura ta'an Gamtaa Madirak Dooktar Mararaa Guddinaa mana murtiitti dhiyaatanii jiran himannaalee isaan irratti dhiyaataniif abukaatoleen isaanii barreeffamaan mormii dhiyeessuun isaanis beekamee jira. Walumaa galatti deemsi mana murtii irraa maal akka fakkaatu abukaatolee Dooktar Mararaa keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa Finfinneerraa telefoonaan gaafadheen jira. Doktor Mararaan sadaasa 21 qabamanii kaafatee haga hadhaatti amma ji'a 5 deemaa jiran akka laayii turanii achiin booda ji'a dabreessan 29tti qaallitti bu'anii amma har'a yoo dhufanii harka isaanii kaateenaadhaan hidhanii fidanii isaanillee fuulli isaanii baay'ee gugurraachaa ta'ee dadallanaadha. Akka hin dubbifnellee poolisootiin dubbii nu dhoorganii baay'ee fokkaneessaadha gaa tanaan durallee sadaasa 21 qabamanii guyyaa lamaan booda gaafannu akkatti kaateenaan hidhanii fidanii raadiyoo keessaniif raadiyoo jarmaniitti iyyannee mootummaan kanarraa maal argata jaarsa umrii hamma kanaa jennee achi kaasanii dhiisanii nagaa isaatiin harka isaanii duwwa deddeebi'aa ture. Amma immoo hadha akkuma sitti hime kana gaa fuulli isaas badaadha innis nuti dubbachuu hin dandeenye gugurraachatee jira. Poolisoonni akka itti dubbanne nu dhoowwanii achumarraa kaanee mormii keenya isa sadarkaa duraa Doktor Yaaqoobis hin jiru obbo Abukaatoo Alamuu Gobee kan jennis hin jira abbaan re'oota lamiiti. Anaan wajji sadii taanee mormii keenya kan barreeffamaan dhiyeeffanne fuula 11 galchanne irraa. Mee utuu gara sanaatti hin deemiin dura amma isaan kan isaan jiran mana sirreessaa Qaallittiiti. Qaallittii jiru. Fuulli isaanii gugurraachee ka jettan kun maalirraati jettanii yaaddu? Kan hadha nu naasisetu kan amma guyyaa 4 duuba dhaqee gaafadheen ture nagaumaan jiranii indoomsa'aati illee dabreetti waajjira Qaallitti eegurratti waamee gaafadhee amma mormii sadarkaa duraa kana dubbisee fi olii gallee deemne haalli hundi gaariidha. Amma hadha jaarsis nutti dubbachuu hin dandeenye achi yoo fuularraa ilaalu fuula isaatirraa gugurraachata qabaa akka waan dallanee jira. Gaafa tokko doowwadhee torbee kana keessa si ibsa malee hadha garuu baay'een gaddise. Maaliif amma jaarsi kun umrii isaa guutuu waggaa 70 deema amma iskiriptoo malee waraqaa malee qorachuuf qo'achuu malee rakkoo biyya kanaa hiikuuf malee harki isaa wanti kaateenaadhaan akka nama shiftaa akka namaatti utuu hidhameetitti baay'ee mooraalii nama tuqaa innillee kanumarraa ka'ee fuula yoo achi ilaalu baay'ee gaddisaadha. Namoota dhaddacharra turan hunda isaatiin gaddisiisu. Qaallittiitti maatiin deemanii gaafachuu akka danda'anidha. Akka baratametti amma maatiin firoonni deemanii sin dabalatee gaafachuu dandeessu turtanii?
hin dandeenya garuu sa'aatiin hayyamame daqiiqaa 30 qofa beekte baay'ee dhibboodha saniin booda hin danda'amu abukaattotiin garuu ganama sa'a 3 kaasee haga 6 sa'a 7 walakkaa kaasee haga 10 hin gaafatu maatiin daqiiqaa 30 qofatu hayyamameefi ganama ciree maatiin danda'ee fiduu hin dandeenye haala kanatu jira gaa. Mirgi wabii akka eegamuuf kanaan dura gaafattanii turtan amma sun maalirra ga'e? Kan Xaqlaa Firdi Beetitti gaafanne nu dhoowwatanii amma immoo sabbarchilootitti gaafachuuf qophiirra hin jirre isallee. Har'a mormii fuula 11 ta'u barreessinee galchinee jirra jettanii jirtu maalirratti kan isin mormii dhiyeessitan? Tokkoffaa himannaan kun himannaa siyaasaan wal qabate waan ta'eef haqooma of keessaa hin qabu. Lammaffaa himannaan kun irraa haga dakaatitti silaa akka seera yakkaa Itoophiyaatitti himannaan tokko yoo dhiyaatu guyyaa ji'a bara bakka itti yakki kun hojjetame haala itti hojjetame kana zarzar godheetiniin akka himatamaan hin dhadhamaane ibsamuu qaba. Himannaan doktoorii kun guyyaa hin qabu, ji'a hin qabu, baay'inaan haala itti hojjetame hin qabu. Namoonni dhuman jedhanii namoonni kun maqaa hin qabanii bakka itti du'an hin beekamanii haala hin qabu. Kanaafuu walumaa galatti lammaffaa abdiyyoon maalidha mormiin kenna? Himannaan kun seera yakka Itoophiyaa ka himannaadha hin guutuudha. Akkasumallee himannaan tokko amma fakkeenyaaf bara 2006 shororkeessitootiin Sumaaleedha warri kun Shabaabii kun bara 2006 Finfinnee kana keessatti ajjeefamanii yookiin dammoo fanjiin isaan xamadan isaanitti dho'ee gaafa du'esan Doktor Maraaraan yaada kenne. Yaadni kenne suni kan yaada kolban ta'in jedhanii bara 2006 hin himanne 2007 himanne 2008 himanne 2009 kana himachuun akkaataa seera hariiroo yakka Itoophiyaatitti isa sirnaatii jennuun lakkoofsi 11 tuqaan tokko namni yakka raawwate beeku hunduu himuun mirga isaati jedha. Tuqaan lammaffaa immoo keewwata 11 isa wanjal sirnaatiin kun namni yakka hojjetamuu beeke automaatikali himuun dirqama jedha. Kanaafuu maal jenneet kanallee kaafne erga bara 2006 doktorii waan hin taane dhimma sanirra dubbate waggaa 4 kana taa'uun qabu. Himannaan isaa kun akka himannaa dhugaatitti fudhatamuun qabuudha. Karaa biraatiin kan isaan wajjii mataman Doktor Biraanuu Naggaatiif Abbo Jawaar Mohammadii isaan kun lachuu ala jiranii wanti isaan walitti fidin jiru Doktor Maraaraan paartii siyaasaa isa nagaa ijaarratee biyya Itoophiyaa keessa Finfinnee keessa karaa nagaati. Paarlamaa keessa turee nama qabsoo nagaa adeemsisu, nama seera Itoophiyaa kabaju, nama olaantummaa seeraatiif qabsaa'u. Sababa kanaaf isaan warra biyya kana keessa hin jirre warra seera Itoophiyaa kana karaa biraatiin jijjiirra jedhanii qabsaa'anii walitti matamuu qabanii. Kanaafuu himannaan isarra dhiyaate kun akka irraa kufaa ta'e bilisaatti gaggeeffamu kana keessaa qaba mormiin kennaan sadarkaa. Amma deebiidhaaf beellama isiniif kennamoo akkamitti xumurtan? Ji'a kana 26tti abbaan alangaa mormii nu barreeffamaan dhiyeeffanne kanaaf yaada qabu nuu kenna jechuudha. Ji'a kana 26tti ganama. Obbo Wandimmuu Ibsaa abukaatoo Dooktar Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Isinillee carraan alaattaniif baay'isee isin galatoomfadha galatooma. amma immoo gabaasaa keenyatti nutti ceena dhaggeeffatoota keenya Aduwaa keessatti yuunivarsiitii Paan Afrikaan Aduwaa hundeessuudhaaf dhagaan bu'uuraa kaa'amee jira. Kan dhagaa bu'uuraa sana kaa'an muummicha ministeeraa Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaaleeny kana dura waggaa waggaatti ayyaana kana yaadachuurraa kan dabre hojiin bu'aa qabuun hojjetamne jechuun isaanii dhaga'amee jira. Gabaasaa Girmaa Gabruu Maqaleerraa erge tujubeetu dhiyeessa. yaadannoo Adwaa waggaa waggaatti kabajuurra darbee yuunivarsiitiin Paan Afrikaa jedhamu akka hundaa'u waggoota 2 dura beeksifame. Akkuma kanaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny yuunivarsiitii kana ijaaruuf ka dandeessisu kaleessa dhagaa bu'uuraa kaa'anii jiran. የአድዋ ጦርነት ከብረት የጠነከረ ኢትዮጵያዊ አንድነትና የማንነት ጽናት የታየበት ትልቅ ክስተት ነበር። ገና የጦርነቱ ክተት አዋጅ በታወጀበት ወቅት መላ ኢትዮጵያውያን waraanni Adwaa tokkummaa Itoophiyaa'ummaa dhagaarra jabaatuu fi ciminni eenyummaa ofii kan ittiin mul'ate ture. Labsiin waamicha waraana sanaa akkuma labsameen lammiiwwan Itoophiyaa martinuu kaabaa amma kibbaatti bahaa aga dhiyaatti sanyii bifa gogaa addaddummaa dinagdee fi hawaasummaa utuu isaan hin daangessiin kabajaa biyya isaaniif akkasumas ulfina alaabaa isaaniitiif
kaka'uudhaan gama sanatti socho'anii jiru. Yuunivarsiitiin Paan Afrikaa injifannoo lammiiwwan Itoophiyaa qofaa ka calaqqisu utuu hin taane seenaa sirna bittaa kan guutummaa Afrikaa barsiisu akkasumas qorachuu kan nama dandeessisu ta'ullee ibsaniiru. በሁሉም ዓለማት የሚገኙ የጥቁር ሕዝቦች የጥናትና ምርምር ተቋማት uummanni gurraachi guutuu addunyaa keessa jiru waaltaaleen qorannaa waa'ee injifannoo Adwaa qorannaa bal'aa fi bayii qorannaa argame ennaa ifa godhaniin abbaa seenaa sanaa kan ta'e nuti immoo waggaa waggaatti injifannoo argame yaadachuurraa kan darbe hojii kana jedhamu hojjennee jirra jennee ija jabinaan dubbachuu hin dandeenyu. Kanas hundeedha jijjiiruudhaaf jecha har'a mul'anni ijaarsisaa kan jalqabamu Yuunivarsiitiin Paan Afrikaa Adwaa qooda guddaa kan qabu jedhe namana. Pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Abbaayii Walduu gama isaaniin Yuunivarsiitiin Paan Afrikaa Adwaa seenaa jal'ate sirreessuu akkasumas hambaa seenaa Afrikaa keessaa hataman deebisiisuu dandeessisa jedhamee eegamaa jedhan. Dhagaan bu'uuraa innaa kaa'amettis hoogganoonni biyyoota Afrikaa adda addaaf keessummoonni argamaniiru. Pireezidaantii Ugaandaa Yuweerii Museveenii haala amma keessa jirru kan gootummaa qofaa utuu hin taane ogumaaf beekumsatti barbaachisaa jedhan. Banamuun yuunivarsiitii kanaa immoo tattaaffii dhuunfaan goonu qindeessine jijjiirama hiika qabu fiduu nu dandeessisa jedheen amanaa jedhaniiru. Amma yeroon galgala keessaa 2:47 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waareerra dabree 1:47 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya. Ajalan babaroot oole atileetota addunyaa dorgommii maraatoonii London fixatanii amma tattaantutti qophaa'u jiran. Yeenci Tarangaa Keeyitaa Baaleedee daqiiqa 5 keessatti goolii 3 galfate waan seenaa kilabii Laaziyoo keessatti akka arganii hin beekne tolche. 500 jedha. Liyoon Meesii taphataan kubbaa miilaa beekamaa addunyaa Baarseloonaa oofumoofee takalee waliin Baarseloonaaf goolii 500 galche. Tuttuun matoota oduu ispoortiiti. Maraatoonii London takalee dhiiraaf dubralleen Keeniyaatti qabaadhate. Itoophiyaatti ittaane atileetoti tun ammallee dorgommii ittaantuuf qophaa'u jiran. Maraatooniin London maraatoonii IWF qopheesse keessaa tokko. Warri miilum diriirfachuuf horii dabaleellee kaleellee namkumkurnyi hedduutti dorgommii gugurdoo tanaa fi karaa gugurdaa Londonitti baafate. Dhiiraan Daani'eel waan jiruutti mootummaan galate Qananiisaa Baqqaleetti ittaane. Daani'eel sakandii 9 qofaan caalee Qananiisa moo'e. Daani'eel dorgommii tanaa sa'aatii 2 daqiiqa 5 fi sekondii 56 moo'ee duruyyuu dorgommii akkana tan irratti beekama nama ganna 24 namni lammeessoo baammoo Qananiisaa Baqqaleeti. Qananiisaan nama ganna 34 fiigichi kiiloomeetirii meetirii 5,000 fi 10,000 irratti rikoordi addunyaa qaba. Maraatoonii Berliin tapha 2010 jaalle isatti rikoordi haara xiqquma dhabeetiin moo'e warra moo'een baga gammaddanii jenna. Atileet Fayyisaa Leellisaa ammoo maraatoonii London irra 10 lammeessota yoonni fiigee bira dabru uummatii karaa abba'ee akkana jecha faarse. Maraatoonii London takalee nama gama dubartootaatiin illee Keeniyaatti moo'e. Meerii Keeyitaatti moo'uu qofaa miti rikoordii caccabsite. Meeriin rikoordii atileetiin UK ta duri Paawulaa Redcliffe bara 2005 keessa moote caalteetiin mootee badhaasa guddaa argatte. Xuruunesh Dibaabaatti ittaane lammeessoo ta'e. Meeriin tuni namganna 35 kiiloomeetirii 43 tana sa'aatii 2 daqiiqa 17 fi sekondii tokkotti moote. Seenaa keessatti namni akkan sa'aatii guddoo moo'eetiin galee hin jiru. Qilleensi dansaa keessa dorgome akka dansaa moo'adhee guddoo gammadeellee jette. Namni ittaanee lammeessoon atileetii Itoophiyaa Xuruunesh Dibaabaati sa'aatii 2 daqiiqa 17 fi sekondii 56 moote. Xuruunesh maatii obbo Dibaabaa Qananii tagam fiigichaatiin Itoophiyaa fi ufullee addunyaa irraa beeksisanii badhaasa hedduu tuulatan keessaa tokko. Itoophiyaa keessaa sadeessoon Assallafech Margaati akkaan jetteetiin dubbatti yoo dorgommii tan irratti dorgommiin duuba wagaafatan.
Ani lukti kiyya na dhukkubee inni jechuu kootiifi duubatti hafee xiqqoonnaa afaa ta'u malee asitti meedaaliyaa keessa galuu kootiin baay'ee gammadeera. Anis akkama ishee otoo fayyaa argadhee hojjedhee sa'aatii kiyya gaarii fiiga jedhee tanan yaadan tureeyyuu haa ta'u malee kunis badaan fi baay'ee itti gammadeera. Meeriidhaan immoo baga gammaddee xuriyyeedhaanis baga gammaddaniin jedha baay'ee natti toleera. Anaafis aamilee naa ta'a jedhee tanan yaada kan itti fufu. Atileetota addunyaa dorgommii gugurdoo akkana ta'an ammoo atan moo'inillee taanaan ammallee dorgommii gugurdoo xaaliyaana magaalaa Fireenziitii fi gama Tarkii Istaanbulitti qopheessuu jiraniif uf qopheessuu jiran. Kubbaa miilaa dabarre nyeencii kilabii Tarangaa Keetaa Baaldee daqiiqa 5 keessatti goolii 3 galchee waan seenaa kilabii Laaziyoo Siiriyaa keessatti akka arganii hin beekne tolchee rikoordii haaraa hojjete. Keetaa Baaldee gurbaa biyyi Senegaaliiti. Kilabiin isa Tarangaa xaaliyaanaa tanni keessa taphatamoo Laaziyoo tapha kalee Laaziyoon Palmeeroo waliin taphatti irratti 6-2 mootee Laaziyoon goolii 3 gurbaa Senegaal kanattu keessa buufate. Siiriyoo Immoolii immoo itti dabalee namni dhibilleen tokko keessa buuse Laaziyoon 6-2 moote goolii tan 5 daqiiqa cufaayyuu jechuu dandeenya daqiiqaa 28 keessatti galchane. Gurbaan Senegaal warra Palmeeroo irraan goolii galchu kunin taphataa addunyaa keessatti beekamaati. Ganna 24ti. Tan fakkaatti kilabiin tun Laaziyoo Palmeeroo lama waliin taphachuu isaaniiti jechuun. Gamkaaniin ammoo taphataan kubbaa miilaa beekamaan Barseeloonaa Liyoon Meesii eegii kilabii tanaa taphachuu jalqabee Barseeloonaa eegii taphachuu jalqabee goolii 500 galfatee takalee waliin kilabii laa liigaa keessatti namni haggisaa goolii hedduu argatin jiru 31 galcheef barana qofaa jechuu. Meesiin yooyyuu kilabii Barseeloonaa waliin taphatutti goolii akkan galfachuun isaa fi kilabii isaallee guddoo gammachiise. Meesiin namganni 29 dhalootaan Arjentiinaa lakkoofsa 10 keeyyate kilabii Barseeloonaati dur taphata. Abbaa ijoollee 3 akka bara 2016tti mindaan isaa yuuroo miliyoona 40ti. Yuuroon doolariiyyuun caalti. Qophiin ispoortii isaarraa tanumaan sora haala keeti. Qophii ispoortii wixataatiin walagarra nagayaan bulu. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Jireenya baqattummaa keessatti tajaajilli eegumsa fayyaa yoo argameyyuu hedduu dadhabaadha yookaan immoo gonkumayyuu hin jiru. Kanaaf jecha baqattoonni waggoota hedduudhaaf dararamu. Jireenya akkasii keessaa ba'anii gara biyyoota isaan simatanitti ennaa deemanis rakkoo hedduutu isaan mudata. Qophiin irraa kanatti fuuleffatee tujubeetu dhiyeessa. Biimaal Chareetiif Shaarletsviil Virjiiniyaa keessatti kan argamu waaltaa tajaajila wal'aansa maatii keessatti yeroo yerootti tajaajila wal'aansaa kennamaaf. Waggaa tokko dura Yuunivarsiitii Virjiiniyaa kan Yuunivarsiitii of Virjiiniyaa jedhamu keessatti jijjiirraan kalee godhameefii jira. Kilinikiin kun qaama hospitaala kanaati. Innaani mooraa baqattootaa keessa turetti tajaajila qulleessuu dhiiga diyaalisis argachuus haa ta'u kaleen akka na jijjiiramu mala tokkoyyuu waan hin qabaanneef silaa nan du'an ture. Cheetiriin biyya dhaloota isaanii Buutaan keessaa baqatanii mooraa baqataa Neepaal keessa waggoota 20 erga jiraatanii booda kan gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan. Hacuuccaa fi areetamuu sodaatee biyya isaa dhiisee kan baqate uummata 100,000 fi 10,000 keessaa ani tokko. Luubinaa Abbaas immoo waggoota 6 dura Iraaqii dhufan. Lafee dugda isaaniitu isaan dhukkuba. With my disc, I come someday I can't walk. Now I can walk. Sababa lafeen dugda koona dhukkubuuf yeroo tokko tokko deemuu hin danda'uun ture. Amma deemuus hojii hojjechuus nan danda'a. Hojii 2 hojjedha. Manni yaalaa kun waan naa godhe akkasumas Yuunaayitid Isteetsi keessa ennaa jiraan waan nuuf ta'e maraaf ni galateeffannaa jedhan. Cheetiriif Abbaas bara 1998 qabee koreen fannoo diimaa magaalaa Shaarletsviil keessa kan qubsiise baqattoota 3,000 caalan keessaa 2. Hedduun isaanii kilinikii kanatti wal'aansa fayyaa argataniiru. Kilinikii kana hospitaala yuunivarsiitichaatti dooktara wal'aansa fayyaa maatii ka ta'an Fern Hoog waggoota 15 dura fannoo diimaaf kutaa eegumsa fayyaa magaalattii waliin ta'uudhaan waaltaa kana banan. Refugees mostly have not had very good health care before they arrived.
Baqattoonni kun as dhufuu isaanii dura tajaajila eegumsa fayyaa gaarii argataniin beekan. Hedduun isaanii rakkoo hedduu waliin dhufu. Rakkoo qaamaaf yaada sammuu qabu. Kanaaf nutis rakkoo isaanii hubachuu qabna. Aadaa isaan keessaa dhufan, amantii isaaniif muuxannoo isaan kana dura qaban hubachuufii qabna. Kanaaf kana hundumaa kilinikii tokko keessatti yoo ta'e wayya jedheen yaade. Kun yoo ta'e doktoroonniif narsoonni martinuu tajaajila eegumsa fayyaa baqattootaaf kennuu qaban ilaalchisee hubannoo waliigalaa akka argatan leenjisuu nan danda'a jedhee yaadeenii jedhan. Baqattoonni yeroo jalqabaaf gara mana yaalaa innaa dhaqan namni afaan hiiku isaan waliin dhaqee sa'aatii tokkoof hakiima isaanii waliin dubbatu. Hakiimmis haala wayyawaadhaan isaan gargaara. Yeroo ittaanu innaa dhufan immoo manni yaalaa sun nama afaan hiiku bilbilarraan dhiyeessaaf. Egaa dhibee isaanii baranii wal'aansa fayyaa kennuun baqattoota kanaaf tajaajila kennamu keessaa xiqqoodha. Kanneen dhibeen isaanii ulfaataa hin taaneef kunuunsa kennuun salphaa ta'uu mala. Kan akka dhiibbaa dhiigaa rakkoo fakkaataniif wal'aansi kennamu akkasumas tajaajilli ittisa dhukkubootaa garuu ulfaataadha. A lot of the women, for instance, have never had a mammogram, have never had a pap smear. Fakkeenyaaf dubartoonni hedduun qorannaa harmaaf kennamu yookaan pap smear ka jedhamu qorannaa gadameessaa qaruma argataniin beekan. Kanaaf qorannaalee kana maaliif akka raawwannu maaliif akka isaan barbaachisu ibsuufii qabna. Kanneen wal'aansa argataniif tajaajila barnootaa kennuufiitu nurraa eegamaa jedhan. Kana mara caalaa daran rakkisaa kan ta'u immoo baqattoonni hedduun kan isaan quunnamu kan akka dhiphina sammuu ta'uu ogeessonni ni dubbatu. You can imagine if someone has been in a country in the midst of war and seen a family. Mee yaadaa biyya waraanni keessatti geggeessamu keessa jiraataniiru. Miseensonni maatii isaanii isaan duratti innaa ajjeefaman arganiiru. Isaanis ni ajjeefamtu doorsisi jedhu irra geenyaan biyyaa baqatan ta'a. Dararaan irra ga'eera. Wanti isaan keessa darban isaan shororkeessuu danda'a. Eegumsa wal'aansa fayyaa sirrii ta'een arganne taanaan jireenya wayyawaa jiraachuu hin danda'anii jedhan. Wal'aansa fayyaa sammuuf qaamaa kennuun rakkisaa ta'us boqonnaa sammuu nuu kennaa jedhu ogeessonni. Our goal is to have healthy and productive members of our community. Kaayyoon keenyaa baqattoonni kun miseensota hawaasa keenyaa fayya buleessaaf bu'aa buusan akka ta'an biyyattiin gammaddee nu simatte ka jedhu akkatti dhaga'amu hawaasa waliin akka wal makan jireenya isaaniitti akka gammadan gargaaruudha jedhan. Kan kana dubbatan kilinikii maatii sadarkaa addunyaa shaarlotviil virjiiniyaa keessa jiru kan hundeessan Dr. Fern Hook turan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Dhaggeeffattoota keenya nuti sagantaa keenya kanumaan xumurraa nagaatti jennaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.